Nubiyaa miidiyaan miidiyaa sabaati. Miidiyaa ummataati. Miidiyaan kun miidiyaa haqaa kan sobaa fi dhugaa itti gingilchinu. Yeroo ammaan tanatti dhugaa fi sobni ummata keenya rakkisaa jira. Namuu siyaasaadhaaf jecha haqa moggatti dhiisee soba jala cahuudhaan akka ummanni keenya dhugaa hubanne taasisuudhaaf galii dhuunfaa siyaasaa isaatiif dhara dhugaa fakkeessee ummata keessatti tamsaasaa jira. Duba nutis akka falaatti ummanni keenya sobaan diigamuu maqaan qabneef, ummanni keenya dharaan sobamuu maqaan qabneef, ummanni keenya cubbuudhaan sobamuu maqaan qabneef ummata keenya dammeessuudhaan dhugaa fi soba gingilchinee ummata keenya barsiisuudhaaf miidiyaa Nubiyaadhaa ummata keenyaaf uumnee jirra. Subscribe godhaa, faana deemaa, hordofaa. Yoo dhugaa barbaaddan bakki isin irraa harkattan Nubiyaa miidiyaa bira dhiyaadha. Dhiyootti sagantaa teenya qilleensa irratti nu eeggadha. Manni abbichuun eessa jira? Dhugaan barbaada mucaa bira. Ilma Itoophiyaa, ilma warra jaarsoo, ilma salaalee. Goota ta'uu kee reefu naa galee. Abbechuu koo dargaggoo koo abbechuu koo qabsaa koo miidhagaa koo jaayilaa koo abbechuu koo qabsaa koo abbechuu koo.